jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u hamilee kee beekumsaalee akkam isin nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyo guyyaa har'aas immoo isaa waan haaraa qabannee isinii dhufneerra oolmaa keenya guyyaa har'aa wajjiniitiin wal qabsiise mana bareedduu kana keessatti maal gochuuf maal hojjechuutti jirtu jechuun kun isaaniin oollee turtii keessa nagaa xumuraatiin waliin godhaa jechuu kabajaaf jaalalaan isin affeerra akkasuma immoo yeroo baay'ee viidiyoo keessatti wantoota hojjedhu namoonni tokko wayne waan akkasii hojjetaa jettanii hidhii akka xuuxxan yookaan akkanaaf gadditan akka nama arsiifattan hin barbaadu hojjedhu hojiin kan kanaa gadiin hojjetamu waan ta'eef fayyaa qabaannan hojiin hin filatamu akkasiin naan jettan akkasumallee kaan immoo akkamitti nuti hojii akka kanaa hojjenna akkamitti hojiin akka kanaa natti kennamaa jettanii warri of daddarbattanii faamilii yookaan maatii bira jirtan wajjin walitti bu'iinsa uumtan dogoggortanii jedhee yaadan akka gootee as gubbaarratti dogoggoree anillee dhiifama naa godhaatii maaliif jennan hojiin kamiyyuu hojiidha waan ta'eef hojiin hin filatamu nuti immoo qaata biyya keenyarraa gaafa baanu kaayyoo karoorraa jireenya injifachuu mo'achuu biyyaa baane waan ta'eef hojii kamoo isinitti kenname miira nagaadhaan jara sana wajjin illee walii galtee yeroo hundumaa waan isaan isiniin jedhan fuula ifaatiin yoo kanarraa fuutan hojjetan ta'e isaanitti illee ni tola baay'ee wayi araboonni fuula ifaa kana jaallatanii yoo ati aartee miira aariitiin itti dubbatte isaan immoo illikii kanaan olii keessa si galchuu garuu waan dubbatan yoo sittillee oriyaan sittillee eekamanii daqiiqaa muraasa booda isaaniin irraanfatu nuti garuu keessattuu habashaan keessa keenyatti marsii qaban akkas naan jettiin turre akkas nagooteen turre inneetu isa sana ol kaawwannaa jechuudha kanaafuu sun ta'uun qabu an hojii makamillee taanaan dhugaa dubbachuu fi galanni waaqaan badiin fayyaa guutuun qaba baay'ee natti tolee itti gammadeetiin hojjedha waan akkana kanaa kun boruu koof immoo isaa hamilee naa ta'a na jabeessaa guyyaan illee akka dafee naa deemu dafee akka na bari'u hirriba malee akkan bulleef kan naga gammachiisu keessaa tokko wanni akkana kanaati jechuudha cinqii ittiin fudhadhu ani himma ittiin qabu normaalii firiidemii ta'eetiin hojjedha maal hojjechuuf deemtaa jechuun keessaniin ooluu isinii ibsuu barbaade bakka kanatti mana hadurree fi saroota miicuutti deemaa jira jechuudha bakka kana bichaadhaan kan qulqulleessu kan biraan isin jirti arnab yookaan immoo raabit kan jedhamtu wayii tokko ni jirti isaan immoo baay'ee walolaanii tokkoon ishee 3-4-5 haga 6tti deessee jechuudha ilmoo 5 qabdi amma kan deesseetu badaan argu boolla keessa jiru malee isaan faatu jiraayyuu isheen immoo na ciniittee na agarsiiste guddaan tokkochi keessaraa kanaaf nan sodaadhe achitti naan erganii garuu kan hadurree fi saroota kanaa miicuun dirqama qulleessuun dirqamaa jechuudha kanaafuu ani akkamitti anuudhaan saree haraa akkamitti fincaana durree haraa kana godhaa jechuun hin danda'amu sanii galiiraa miti kanaaf yeroo waan akkasii hojiin akkasii isinitti kennamu okeedhaati harkaa fuudha maaliifi xuraawaa yoo ta'e bishaantu namarraa baasa wanti biraan hin jiru ana marka kutti guwantii koo godhadhee funyaanitti immoo hin xiraasinuu ni beektanii maaskii godhadhee akkasumallee yeroo ho'aatii baay'ee tokko xiraa baay'ee mataa nama dhukkubsaa homaa gochuun hin danda'amu bishaanumaan ofirraa baasna maaliifi jara keenya wajjin faamilii sana wajjin nagaan jiraachuuf guyyoota dabarsuudhaaf buru guyyaa haaraatu jira jechuuf jecha kaayyoo keenya galmaan gaachuuf jecha wanta nutti kenname hundumaa gadi jennee ameen jenneetu fudhannee jiraachuu qabnaa isiniin jechuu barbaadeni maaliif jennaani namoota tokko ijoollee keenya tokko naan arga akka kana hojjedhu naan jettee hojii akkanaa natti kennite kan jettanii walii keenya walitti mannullee ni jira ija koonillee kan hin argee ni jira jechuudha biyya keenya keessatti udaan adurree udaan saree haruuni amma beeku malee ana na mudatee hin beeku hin godhamus immoo naannoo nanitti guddadhee ittiin baratamne ani baadaattis waan guddadhee fi namooti dhimma isheetti qabu hin jiru garuu biyya kanatti akkasi kanaaf kan kanaan oliitiyyuu akkasumarayyuu jarri nuti bira jirru kuni akkasumaratti iddoo olaanaan qaban kun kanuma akkuma argaa jirtan jechuudha manni kaan immoo akka isaanitti kunuunsan akka isaanitti wajjiniin waan miidha ta'anii rakkatanii guddisan wantoota akkasii isiniyyuu ni beektu warri mana keessaa qabdan akkasuma immoo kan biraan kan kanaan olillee kanneen akka buufaantoota maqaa isaanii hin barbaadne sodaadha malee isaan kanallee mana keessatti kan qabani isaanii hojjedhaa waan isaan barbaachisu waan isaaniif godhamu barbaachisu godhaa warri isiniin jedhanii jirtu ijoollee baay'een jechuudha kilaasii isaa qulqulleessa akkas godhinaan jedhanii waan akkasii nama sodaachisa sodaachuu ni dandeessu dhuguma isinittiin faradamu anatoo ta'e anachiin gahu maaliif na sodaadha waan ta'eef kan kanaa gadii garuu akka kanaatti hojjechuu qabnaa isiniin jechuu barbaadeni ammani ernabii mana kana keessa jirtu yookaan raabitii sana iddoo isheen dhaqu maaliif na ciniittee na agarsiiste tokko jechuudha abbaan warraa isaanii baay'ee tokko nama ciniina
Kanaaf jedhee sodaadhee kan amma kunoo bakka kanatti godinyaa koo kan waliin jiru wajjiniitiin guyyaa guyyaatti haala kanaan qulqulleessaa irraa kan xiraasaa isinitti himuu hin danda'u. Ani wanti na dhibu adurreenis gosa qabdii, sanyii qabdii, zarii qabdii, hasaareenis sarii qabdii. Moo sabummoo bakka isaan kaanii suni bakka jireenya ishee ta'eef akkas gooti garuu adurroonni biyya keenyaan akka adurree akkam beekutti udaan isheellee haddee hin owwaalti. Waan goggootu hundumaa hin dhossiti jechuudha adurreen namni hin argu. Sareellee uta'uu baate jechuudha. Isheen biyya kanaa garuu asuma kekkeessi waan hundumaa silaasotti cufamee jira isa dhaqatti maaliif itti murteessitan akkanaan hin jenne garuu. Innaa akkasittiin mana adurree fi sarootaa keessaaf duubaanii haala kanaatiin qulqulleessaa jirra jechuudha. Fuulduratti immoo itti dabaluuf akkasumallee mana guddaa ijaaruudhaaf karoora yookaan pilaan irra jiru nuuf garuu akkasii borsi osuma jiraanni galanni waaqaan badiin fayyaa qabaannaan rakkoon hin jiru. Inuma dandeenye dheetti yaada yoo hin jiraannis immoo kaanis yoo dhufe akkasuma ta'ee itti darba maaliif hojii waan ta'eef kanaan duras akkasuma adurroota fidanii naannoo waggaa 4 olii jechuudha mana kana keessatti adurreen sun immoo hin bada sanu hin bada baay'ee tokko wajjiniitiin siqaayi makaraa argaa ture adurreen sun umarratti hin dulloome jechuudha. Dulloomee isa booda iddoo sana qatan hin beeku hin gurguran ta'e iddoo isaan geessan hin beeku ammallee deebisanii fidanii akkasittiin gara fuulduraatti immoo wantoota biroollee itti dabalachuudhaaf karoora qabu jechuudha. Egaa araboonni waan akkasii irratti haga saroota kana waan akkasii kanaaf bakka qaban nama bakka hin qaban jechuudha. Ni beektanii mana yaalaallee yeroo geessanii gatii isaan achitti baasanii otoo isinitti meen amantan maaliif sirriitti nan deema waan ta'eef anatu mana yaalaa yeroo geessinu yeroo maal goonu sirriitti nan beeka biyaansi cheekaappeedha birrii hagamee akka isaan irraa fudhatan waan ajaa'ibaati jechuudha. Kun uumaa isaanitti fakkaatu baay'ee jaallatu iddoo guddaa qabuu fi uffata ishee tokko ishee bituudhaaf nyaata isaanii kiiloo meeqa akkamittiin akka isaan bitan meeqaan akka isaan bitan garaa nama kutaa jechuudha. Maaliif jaalala isaaniif qaban bakki isaaniif qabanii wantoota adurroota saroota minaamintii kanaaf baay'ee olaanaadha. Innaa akkasii isiniin jaalumaan keenya guyyaarraa kana fakkaataa isinillee waan akkasii yoo qabaatanii gammachuudhaan nagaadhaan hojjedhaa qulqulleessaa rakkoo tokko hin qabu kayyuu wanti isheen naman goone hin jiru baraan murtuutti gadeedhaan darboodhaan hojiin immoo filatamu eessumattuu taanan warra akkasii hojii gadaanaa hidhamanii tuffataman kanatuyyuu iddoo guddaatti nama geessisaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een keessanii ani kun waan akkasiin qulleessaa waan akkasii hojjedhu naan jettee kana naan godhi naan jettee hin jedhiina. Nyaata hojjedhu siin jettee dibbiin godhi hojjedhu uffata waan ishee sitti kennite sirriitti harkaa fuudhiitii dibbiin cillimmi godhiitii hojjedhu. Hojiin nama barsiisa nama jabeessa fayyaa namaaf kennaa boqonnaa sammuuti. Akkasumallee biyya namaa keessatti nafan gaafa guyyaan geenuma galu waan ta'eef guyyaa kee otoo hin beekiin halkaniif guyyaa walirra deddeebi'ee akkasii dhiyoo barbaadde jara sana wajjiniin nagaa uumii waliigaltee uumii ishee dhiyoo keedhii silaa waan nuuf ta'u baay'een dubbatan beektu isa kan achi dabarsuudhaan akkan dhageenya akkan argine wayiitii zim jettee ofirra dabarsite eenyummaa keef jecha boruu keef jecha cinqatii sammuu irraa of eeggachuuf jecha namni waan meeqa godhee waan meeqa of sossobee of goyyoomseeti jechuudha. Namni jiruuf jireenya biyya lafaa kan injifachuu danda'u kaayyoo isaa birallee ga'uu kan danda'u. Kanaafuu haala kanaatiin isinillee hojjedhaanu akkasitti hojjechaa irraa gaafa isheen jirtus gaafa isheen hin jirres taraa akkasittiin jalaa qulqulleessaa irraa jechuudha. Waan foolii isaa waan minaamintees akkana isinitti himuu hin danda'u. Maaliif jennaan ni beekama ifaadha waan ta'eef nama kamiifuu ni gala kunii jechuudha. Akkasii baay'ee ho'a yeroo ho'aa kan akkatti mataa nama dhukkubsu waan ajaa'ibaati isinin jaa inni kan biraan na daddagachaa jirtu maaliif garuu viidiyoo ilaalaan jirtanii laayikii gochaan jirtanii nama gargaaruuf immoo nama ta'uun nama jabeessuuf immoo nama ta'uun waanuma kamiyyuu gochuuf jecha nama ta'uun qofti gahaadha isinin jechuun barbaada. Kanaafuu viidiyoo kana laayikii godha hagani laayikii godhaamee akkas godhaamee jechuun maaliif amaliif fannaanuuti ta'amee maaliif waliin jajjabeessinu gaa'essin irraanfatiina jajjabeessaa isinin jaalumaan koo guyyaa irraa kana fakkaata guyyaatti silaa kanaaf kan kanaan olitti kan hojjechaa oolu keessa barumsa kan taa'edha yaadan akka kootti isinillee akkasuma jechuudha. Kanaafini viidiyoo kana hojjechuu yaalii akkasumallee yeroo darbee gaafa caammaa harkaan miicu sana maashiniidhaan miicorinaan jettan baay'ee galatooma yaada keessan fudhadheera garuu akkuma isiniin jee maashinii keessatti yoo miice
dhugaa dubbachuuf fuudhaaf abbootiin na qabatti isin waan harkaan jedhamti kamiin akkas goota itti bakki isaa isin argitiin ageessi waan ta'eef ani immoo sun akka ta'u hin barbaadu hinumaayyuu yoon harkaan miice baay'ee natti tola baay'ee bareeda garuu caammichi baay'ee dhima tokko keessumaa yeroo ispoortiidhaa dhufanii ofirraa baasanii ho'aasaa namatti kennan miiceedhaani miira akkamitti akka namatti dhaga'amu ni beektu garuu ani akkasumara waan akkasiif iddoon qabu hasee kolfii taphadheetiin akkasittiin guyyaa guyyootatti bara barootatti dabarsaa jira kan borii harka isaatii kunoo gahala marqaartan kanaan amma kana gara xumuraatti deemnee xumurreetu jirra isa booda qulqulleessinee bakka bakkatti deebisnee amma kana kunoo gara fooqitti ol deemaa jira shaaworii galee fita kooti jiraachuu baay'ee ho'aa guutummaan qaama koo jirutti bishaan ta'ee jira shaaworii galuuf deemaa jira viidiyoon koo as gubbaa irratti dhaabata ibsachaa maam deema malee namni fooqitti ol ba'ee ibsaa banallee hin jiru dukkana keessa deemee ibsachaa deemaa jechuudha. Kana fakkaataa oolmaan keenya guyyaadhaa viidiyoo keenya laayik sheerii akkasumas sabiskiraabii nuuf gochuun viidiyoo biraatiin akkan deebi'ee dhufuutti na jajjabeessaa isiniin jechuu fi bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a gaarii isiniin darbii namtuu isiniin argine isinis immoo waan qabdan waan sirreessinu yoo jiraate yaada keessan koomentii irratti nuu kaa'uu dandeessu isiniin jenna baay'ee.